tarkaanfii torban keessaa yeroo tokko kan isiniif darbu yoo ta'u aadaa, duudhaa, seenaa akkasumas aartii fi siyaasa dinagdee uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Marreegaan daawwattoota keenya torbee darbee qophii diraamaa isin dhiyaate irratti akka gammadaniif akka irraa baratan abdii guddaa qaba. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu guyyaa irraa qophii biraa qabadhee isinii dhiyaadheetan jira. Kallattiidhumaan gara qophii sanaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Beesaa keessa fudhaa kottaan qayyabattu. Gaaffiis yoo qabaattan fudhaa kottaa wal gaafattu. Fageenya keessan irraa eeggadhaati. Akka isinitti noo'ineetti akka daddarbetti qayyabadhaani. Ani immoo waan gaarii isin qopheessa irbaata keessatti. Anaan kan na yaaddasu hiriyoota keenya warra akka keenya mana ta'anii maal hojjechaa laatan isaan mana ta'anii. Akkuma keenya qo'achuun isaanii nuuf beekaa tokko si gaafadha. Tolee na gaafadha. Wantoota bu'uura jireenya dhala namaaf ta'u sadii naa caqasi. Gaaffii gaarii na gaafatte tokkoffaa mana, lammaffaa nyaata fi uffata. Miyaanis gaaffii tokkoon sii qaba. Ogeessillee wanta sirreessuu dadhabame si gaafadha. Maloota vaayirasii koronaa ittiin irraa of eeggannu. Fageenya keenya eeggachuun tolee. Qulqullina qaama keenyaa eeggachuun tolee. Fi ogeessi fayyaa kan nu jedhu dhaggeeffachuun ofirraa ittisuu dandeenya. Tola argattii ta'uu hunda isaanii harmi xumurreera. Hin fixxanii? Harka walii rukutaa kaayii ala dabalatee baay'ee gaarii. Balataa korma jechuun akka kana. Ani immoo irbaata gaariin isinii qopheessi. Yeroodhaan nyaattanii dhattanii raftu. Ganama immoo sa'aatii lamaan kaanee kubbaa taphattu sinduukaan taphattu. Anis jechuudha. Fageenya keenya eeggannee taphannaa, akuuguluun taphannaa, kubbaan taphannaa. Egaa ka'aatii irbaata keessan nyaadhaatii gara kutaa keessanii galaa yeroodhaan rafaa. Tolee? Nagaan bulaa. Sinole. Maal eegakuuf? Nandee makanaan hin jenne ati. Nandee makanaan hin jenne sitti meera. Namni waan qabu sassaabbatee manatti galeera. Hin deemin bakkee sitti meera laan sitti meera. Kanaan dura anaafati yaadaan wal dhabnee bara baay'ee wal gumnu. Na argita amma waan fakkaatu. Yaadaan wal dhabuu keenya kan dhufe dudduuba koo fuuldura koo laan hime. Ta'aa koo fi dugda koollee harkaan qabeen beekaan mane of hin beeku. Egaa sitti amma immoo qaamaan walirraa fagaadhaa manatti galaa waan qabdan sassaabadhaa jedhaniiru. Na diddee koofan keessatti ta'an deemin. Egaa sitti tura sitti meera har'a cita ta'a hin deemin. Hin deemin siin jedhee egaa deemin sitti hin deemin. Nagaa nama ishee nagaa maalis yoo shafi jijiiti hin deemin. Egaa sitti tura hin deemin. Yaari. Jadi mana kan? Gue mau biar jijik. Ini segar berat. Berat. Ya. Menunjuk kalian nanti. Nanti. Enggak lagi. Enggak. Kamu. Tinggal.
Eenyu ni daawwatu? Sirkuma isaarratti daawwamanii beeku. Fayyaa kee namti? Nagaa galata waaqayyo. Hunduu na godha. Kan kee nagaadhaa himaa kee? Fayyaadha kan kunis galata waaqayyo haa ta'u. Siiniin maal akka barreessanoo akka wal arginee bashannannee wal affeerree wal hammachaa wal dhungachaa waliin hin dabarsinee dhukkuba bara hamaa sana koronaa kan jedhan sanatu dallaan gidduutti ijaare kaamaan sirrii mitiine dhukkubichaa wal qabate immoo balbala keessa cufadhaa jedhanii jennaan atis immoo silkii keessa dabaltee balbala keessa cufatte. Maarree sirrii dhuma maali gassi argee sagalee kee dhagayee ji'a tokko. Maarree sirrii dhuma. Kaa sirrii dhuma maarree. Seeniin isi kun na amansiisu. Isuma dhugaa dubbachuuf sababii ati kaasaa jirtu kuni gonkumaa na amansiisu. Maal neetwoorkii ji'aasitti moo? Giiftii koo kanatti amma neetwoorkii ibsaa jettee sababa meeqa lakkooftu kun sirrii miti gonkumaa sababa isin ta'u. Neetwoorkiin qoy na dhaggeeffadhu kaa na dhaggeeffadhu bareeddu koo. Neetwoorkiin sirrii ji'a tokkoon dura lixaa fi kibba biyya keenya irratti dhuguma badee ture. Amma immoo eega dhibeen koronaa dhufee booda gadhiifameera. Maarree kuni soba. Ibsaas yoo jette immoo barumsa amma keessa jiru kun immoo dukkaana kanatti beekuu qabdu. Xiqqoo ulfaataadha haalli isaa dhukkuba kana waliin wal qabsiise. Kanaafuu ibsaanis hin banne sobdeetuma warruma ibsaa waliin walitti naquu barbaaddetti ta'e malee kun sababa naaf hin ta'u. Eenyu dhufe? Harmee hanqinuu sababni dhaabbatu. Fageenya taa'ammaatu jedhe weellisaa. Kan keenya immoo maal hin jedhu koronaa dhuma kanatti taa'ammaatu. Inni hojii isaa. Ay koronaa. Karena kami bukan wala gini nila. Wala ko ra ko. Ora, nagatukom. Kaya bisa ni. Naga. Nora. Obotura. Sini kan fogo. Paya bisa ni. Ano siguro ka? Naguma. Akan. Paya bisa ni. Naguma. Ta. Paya bisa ni. Adu kesa ko ni. Joran ko ni. Dadalito ni. Ani siyo no bende. Iho ko daguba. Galafti bari bako. Hamma dukti na jala tikadatu. Adeemaan dhobe. Namni namaan beeku. Warri manaayyuu namaan beekan. Jireenya ammayyuu abbaan masaa beeka. Baafa okkistuu kan. Xaafii kiiloogiraamii 100. Kuma meeqa eessaa fideen hojiin hin jiru. Handaanqoon irree dhufa barana. Handaanqoon irree. Qarshii 1,000 ol baaste. Bara bineensa maatee foocii hogoruu jala mataatti Oromoo yaalma koo. Ol deemna gad deemna sodaadhuma shafshaaffee nutti naqu asitti baaqaadhu as deem balbala cuufi manatti gali hiriyyaan keenya meeqaan birra qarshii tokko barbaacha dhaqanii bilbila isaan irratti cufatte warri kaan mana isaanii cufatanii akka isheen hin beekuni waan baranaa kana namni kana darbe hooda hima maal godhu yaalmakko maal godhu. Rakkoon dhufeera. Biyya akka addunyaatti rakkoo jira. Biyya keenya ni rakkoon kun mudatee jira. Rakkoo baay'ee rakkisaa. Rakkoo lubbuu namaa galaafatu dhufee jira. Rakkattan immoo hin jenne waaqayyo gara biyya lafaa kan gaafa dhufe jechuudha. Kanaafuu rakkoon dhufuusaa gara isaarratti jijjiirreen immoo rakkoo keenyaaf furmaata barbaaduu qabna malee rakkoo kana biyya abaluutu nutti fidee nama abaluutu nutti fidee jennee
namatti qabachuu kan biyyatti qabachuu hin qabnu. Isin immoo umurii kanaanii manatti bareedu. Maal asiifachi deemuun kuni balaa amara nama buusuu danda'a waan ta'eef ofii gannoo gochuu qabdu labbaa. Ati ilma gootii miti mucaa koo. Hamma kotteen na godhatu. Asantii baa qarshii tokkos nama biraan qabatu. Barri gaariin isin dhufaa humna rakkoon hin jiru. Kanaafuu ani oduu dhaga'eera. Isin barbaadanii ture. Silkiidhaan sirriitti haasa'uurraa qaamaan dhufee maaliifan isaa waliin hin haasofne kan jedhu ture malee isin bilbiluu barbaadee ture. Kanaafuu jaarsi manumatti ijoollee gorsuudhaan maatii isaa gorsuudhaan manuma keessan turuu qabdu malee akkas bakkee keessa yoo deddeemtan namoota garaagaraa waliin carraa wal arguu keessa bal'aa waan ta'eef namoota dhibee kanaan qabaman wajjin yoo wal argitan yookaan wal tuttuqqiidhaan hin darba waan ta'eef dhukkubichi galtanii maatii keessanis ollaa keessanis namoota naannoo faaluu waan dandeessaniif amma ani isa siin jettan kana gonkumaan dhaga'uu dura soduu saburaa qaba waan ta'eef mana keessan taa'uu qabdu tuma dubbiiti. Hello. Anillee nagaa maaliiti? Atoo ganama carraan keessatti toleennaan abbaa manaa kee qabattee ijoollee kee sassaabbattee mana teessa. Maarre sitti dhufee turaan garaatti. Ilaali kunoo darbatee maraggii manaatti na buusee lafatti na rukutee na bira darbee tokko argite hindide mana taa'u. Alana oonan godhaaf lammaffii na tolilliqi. Yoon alatti wayyaa sarraa iyyaasu ta'e kophee irraa baasu ta'e na agarta. Dura akka guyyaatti sadii dhiqata. Na agarta gaa amma kanaan booda guyyaatti annan fiikoon irraa dhiqa ofitti hin buutu lafa buufatee achiisu yoo isaa ta'e. Na agarta waan ani isa godhu na agarta. Eeyyee bilbileensitti himamoo bilbileensitti hima na agarta. Jedhi nagaan ooli sin jeeqee dhiifamu. Maalan godha galgala odeebi'ee natti galaa'essa moo mushalaata siree tokkuma qabnaanan gubadde mana kanaa lafan naquun qabu fayyaa carraa ofii waan inni namaa godhuun beekan. Tokko lama turaan kana ittiin darbu. Akkana kunoo akkana keessa qoy. Tikana nana jedha gadhee namni kanatti hin taphatu. Kun kan turaati. Kun kan kooti. Yaa tura sitti badee anillee maladhee yoo faalamtee ta'e lafa littu si beeka. Yejoole simale. Dura inni ufteebo natti sigin. Natti sigin. Oh isi goda. Ganama sitti me achi sig. Achi sig. Ganama sitti me waan ta'u achi sig. Natti sig. Natti sig. Natti sig. Natti sig. Oh tati. Natti sig. Achi sig. Achi sig. Achi sig. Eelanoo maal ta'e ayyan qabdumoo. Achi sig. Abatti nana kunoo. Koota gan. Dura koot inni akka durii akka reetii utaalaa dhufanii mana keessa badan hin jiru. Ofirraa dhufee qulooftee olli taa'u. Achi dhaabate. Maasaati maal Baay'inii kee baasii achirra godhii. Caammaa kee baasii achi godhii. Wayyaa kee birraa yaasii. Wayyaa sana fudhadhu ollitii nanda keenya. Seertiin alkoolii sibiilaa isaan miiccata. Achi godhe. wanni keessa yoo sitti dhiqee maal fayyaan sitti immoo durii harka kee akkatti dhiqattu sitti immoo jalqabatu nanda keetti hin bu'in. Dur maaddiina jalatti dhiifteetu maaddiina jalatti dhiifte dhiitee qophaa lollaattee ganama. Hela guyyaa galtee kan baate dhiitee qophaa akkatti lollaatte. Hela galgala galtee
Yoo tole erga irbaanni qophaa'e booda fiixee qubaa kati akka waan bishaanni silisiisu yookaan si nyaatu fiixee qubaa lollaatu. Dhaabadhu gaamma kana dugdasaa ela kana ilaalaa isa nan ilaaliin na ilaaluun hafu. Nan dunuunfadhamu akkuma Asii ilaala katar. Saamunaatti mittee. Daqiiqaa immoo siin qaba dhaabadde. Katar dhiqattee booddee shat gootee wayyaa ofirraa baafteetu nanna kee dhiqatteetu wayyaa sana uffatteetu. Been ofirraa yaasu. Maal garuuyyuu? Fayyaa keetii garuu nama. Sitti meera gaarii. Sitti meera. Ela kunoo si baasee ilaali. Yeroo baatu immoo wayyicha safirraa baate yeroo baatu immoo madaabaraatti naqi achi iddoo tokko. Akka hin gashine gorduuba gootu sitti meera. Sitti. Ela ijji kee argola. Ela garuu tasgabbaa'e. Giiftii komee. Yeroon isaa yeroo tasgabbaa'ame yeroo lubbuu oolchachuu yeroo ijoollee ofii oolfachuu yeroo lammii ofii oolfachuu maal godhanii fageenya ofii eeggatanii Garuu nagaan harka ofii dhiqatanii ija ofii funyaan ofii afaan ofii xuxuquu dhiisanii si galee. eenyu si barsiisaa oola laata kana? Televiizyinii ogeessa fayyaa dhageesse siin galu bara kee hundumaa didaadatti bee. Kanadha yeroo baatu kan harkaa siin qaba gabayyaa kee kana yeroo baatu tura. Namittiin kun nama yoonsiti duruu didduudha. Maali naan akka isheetti dhiqattee tura sukkuun mataa amma miillatti dibadhu saamunaa harka kee jalqaba dhiqadhu akka nama sitti agarsiisetti. Sitti meerala waa kana lafa isheen ooltee dhuftu hin beekani. Si malee kunoo gammadee kaa kunoola hillim koronaa kee sillee kee oolte ofii gammadi. Fuudhi moobaayilii kee immoo alkooliin sii kennaa alkooliin miccitee ol gashita. Maali koronaa mannu nyaate kan nuun barana. Siisi nyaachuu isaa nafu. Siisi nyaachuu isaa nafu. Jagnuma kee nan beeka daraa kee koronaa hillim. Bishaan ho'ullee tokko. Turaa kee ani maalo. Si malee anu ishee kana moo miiccoo Maadaa tole achi kuula. siinaa Eenyummaa koo booddee asota 14 tokko booddee. siinaa caalti Achumatti sitti moo dabeessa sobanii jedhanii adda waraanaatti erguu jedhan. Yeesi malee maali ijoollee bittinsaa oolera moo maal masii godhe oolera? Lassii qoteessi eegi. Maal ittiin mana hin gaafatin? Haasa'uun walii galuun ganama ture sila yeroo mana bahan. Ciisi. Si malee maali Sitti moo maalan si godhe maali kana natti hin jabatta? darbi. Ciisi kana natti hin darbi. Sitti kana natti hin darbi. Sitti meera ganama na dhaga'uun. Maalan si godhe intala maali akkas gara jabaattan? Maaloo Ciisin jedhee. maal dhiise daraaki maal taate? Sitti maali atoo haaraa natti taate too waan sana maali maal atoo leencuma natti taate maal si godhe qeerransa wayyoo. halkan immoo harka kee achi as diriirsinaan akka durreensi cira. Fayyaa miti moo maraattee niitiin kun fayyaa ishee miti yaa waaqi
maal sireemmoo akkas ramnaa maal galagaltoon akkasii kun Tura. himanatti Itillee qooddachuun iddoo gargar baafachuun hammana namaa subsiisa. tasgabbaa'ii maaloo tasgabbaa'ii Ciisi malee giiftii kiyya kanatu qoratan ta'e hammana nama dibataanaan qoricha koronaa sanarraa. maal sii godha giiftiidhaati maal sii godha maaloo dhiisi anammaa sii dhiiseera maaloo na dhiisi maaloo Elaa nan bilbila na waamammoo. Yaaditee warra dhibaman sana keessa teessee guyyaa eeggatta. Anis rakkoo kono baafadhaa. Kadara nama raachin giiftii. Atis achuma yoo deemte yoo galte dhimma mataa kee. Wayyoo. Tura dhugaatti bishaan sii kennu. Lakki maal sii godha achi fayyaa kee miti maaloo. Dhiirri duraadha manaa dhiiseetu duula dhaqee deebi'aadha manaa isaatti gad. Meetira narraa fagaatee rafuutan mana si dubbachiisa. Anis wayyaan ofirra buusama. Dhiisa jibbeen elaa tura sitti mee. Halkan immoo ka'iiti. Akkasan galagalala. Harka koo qabdee. Maaloo. Hidhii kootti buutee. Sitti mee. Elaa sittim. Si malee maaloo giiftii. Sittim. Harka kee waan ati faalaa oltee dhufteen beekon. Harka waliin qabinaa jedhaniiru. Walitti siqinaa jedhaniiru. Yoo namaalittan beeka lafatitti marmaartu iddoo meeqa odhaqaa ooltaa. Waan ati gootee dhufteen beekon natti hin bu'in. Eelaa natti hin bu'in. Muka kana natti hin darbin. Ijoollee korraa na ajjeesuuf yati. Maali si malee giiftii. Wayyoo. Giiftii kon dura ture. Sila nama yeroon hin deemisiin jedhe. Utuu na bira oolte qubna garaasaa oolte ta'e. Wal bira oolle ta'e. Dhumaa ture dubbii. Intala maal akka samtuudhaati wayyoo. Ammana si guggumsiisaayi. Qoricha koronaa sana ta'achuudhaan kun. Walirraa siqanii rafuun ammana nama dibarga ta'e yoo. Wayyoo. Tura. Si ofii godhe maalan godhe raafi. Ya nampak aku malah tu. Maala addaa tura. Maala adda. Sii deemu? Manadhaa sii deemu? Tura namni ammayyuu natti fafakaartaa natti daa'imta na faaluufi tura aanaa siidii seennee mamanicha. Hinarratti miti. Olma Sena.
Booddee tura bakkee turaasi. Lakki dhimma keenya tokko. Ollaa fagalatanii. Maatii tokkodha. Waluma duukaadha. Baamanaadha. Seenaa isa taanaa seenaa. Tole. Akkam seenaa. Nagabdanii. Seenaa. Egaa hundumaanis baga buufata keenya gara buufata keenyaa baga nagaan dhufan jechuun barbaada. Maqaa keessan eenyu ture? Turaadha. Tole. Butura. Rakkoon jiru maaltu ture gara buufata keenyaa akka dhuftan wanti isin barbaachise? Dubbadhu kaayii tokkoon. Sitoo nutti fideeratti dhaqan ittiin fakkiin ittiin. Tasgabbaa haala jiru nuuf ibsaa. Isheen waluma isaa nama wallaalee. Nagaadhuma hundi tokko hin jiru. Inuma qaajjaatti ani wareeree anis waan keessa buleen beeku. Maraachuu nama hidhu dhibe malee dha dooktar. Fayyaa natti fakkaatu kan maal dhufne namni immoo akkatu ogeessuu bira dhaqeetu waan isaan dhabee waan saayimaa Galatuma maqaan keessan eenyu ture? Simaleen jedhama. Adde Simalee yaadni obbo Turaan kaasan kun maal fakkaata? Mallattoolee maal irratti argitaniiti kan mana keessatti shororkeessuun rakkinni yaadni namni kun uumame? Ilaalma. Dhukkubi daddarboon biyya kana galeeraa jedhani. An kana gurraa qaba. Namichi kunis dhaga'eera. Naaf haaluuf jedheetu malee. Ganama barii ba'a. Halkan natti gala. Ijoollee kotta fura baafata. Wajjin nyaanna wajjin nuna wajjin ciifna. Wajjin hin ciisinaa. Wajjin hin taa'inaa. Wal biran deeminaa. Meetira lama olirraa fagaadhaa dhukkubi kun hin daddarbaa jedhanii dubbatanii. Ani immoo dhageera yeroo ijoolleen koo gatti haasoftu. Hin deemin mana namni waan qabu sassaabbatee manatti galeera dhukkuba kanaan nu faaltaa nu fixxaan deeminii yennaan didi. Ani guyyaa haaraan horanni manatti hin galu. Halkan yeroo galu immoo hin sirba ta'ee hin gunguma ta'ee isa guyyaa keessa walii haasa'atee walii isaayyuu hin beekan. Anayyummaa walii isaa naan galu nani dubbachiisaa natti mul'ata. Akka waan halluu akka waan qeen kobaluutti natti mul'ata. Namichuma kanarraa immoo wanti isaa naan galu inni sirrii mamu miti. Naafa sakattaamu laata naafa ilaalamu jedhee kan dhufe gooftaa kwani. Waan isaa wallaalee isheen inti fayyaa natti fakkaatu halkan iddoon bulleen beeknu hin qaajja'amti ta'ee walii sana nama hin dhibee malee kana gargaara. Ani ijoolleen makoorraa waa tokko taatee eegan yaaddoo qaban. Sirrii miti. Anuma sakattaamnaan jedha dokteeri. Anuma sakattaamnaan fayyaa mana taa'ee cuqqaalame inni bakkee oolee dhufee maana faalaa, maa ollaa koo faalaa, maa ijoollee koo faalaa jedhe. Dhibeen kun akka dhaga'utti wal dubbisuun darba barruu harkaa keessa hun taa'aa jedhe. Namichi kun immoo dhalootuma isaatii qabee erga wal agarree didaadha. Nama meeqa qabaa ol harkaan? Naafa sakattaamu. Ani naafa sakattaamu itillee koo ifadde baafadde qofaansiisa amma. Shakkiimaaf gara buufata kanaa of eeggannoo gochuuf jettanii ilaalamu dhufuun keessan kan nama gammachiisudha. Kan nama barsiisudha. Hawaasni keenya sabni bal'aan illee isinirraa barachuu qaba. Amaleeffannaan akkanaa kun babal'achuu qaba saba keenya keessatti. Garuu wanti isin beekuu qabdan Dhaggeeffadha. Garuu wanti isin beekuu qabdan dhibee kanaaf amma kana shororkaa'uu, dhiphachuu, wal dhiphisuu, hirriba dhabuu, jireenya dhabuu, maatii walii jeequu osoo hin taane dursinee wanti nuti gochuu qabnu jira. Akka fakkeenyaatti wantoota kana isinii kaasuudhaaf yeroo kana yeroo isin maatiidhaan wal dhiphistan jireenya keessan hirriba walitti agarsiisan osoo hin taane abbaan mana haadha manaa wajjin wal bira dhaabbatanii yaadaan maatiin maatii isaa wajjin ollaan ollaa isaa wajjin biyya isaa wajjin wal bira dhaabatee yeroo itti inni hin qabne isa qabu wajjin
inni soorii siyyeessaaf hundumtuu wal gargaaree yerootti dhaabbachuuf wal gargaaruu qabnu yeroo kana qofata. Dhibee kanaan jeeqamuun keessan baay'ee dogoggora guddaadha. Kanaaf dhiphachuu hin qabdan. Yeroo akkas jedhus immoo of dagattanii of eeggannoo gochuu isaa jechuu koo miti. Dhukkuba kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf fageenya keenya eeggannee bakka namoonni itti heddummatan deemuu dhiisnee haga danda'ametti mana keessa teenyee bakki keessa deemuun bakka baay'ina namootaa deemuu dhiisnee qulqullina keenyas qulqullina naannoo keenyaas eegnee yeroo yerootti akka keenya kanallee dhiqannee. Hamina dooktar ayyaana mana qabdee hinuma haqaa jedhamti. Tasgabbaa gootu. Dhageesse walirraa fagaannaa yeroo jedhu sanatti fiiddu dhageesse. Tasgabbaa gootu. Kanaaf wanti isin beekuu qabdan wanti isin beekuu qabdan dhukkuba kanaan osoo hin shakkamin osoo hin qabamin dursinee wantoonni nuti gochuu qabnu warreen kanadha. Egaa jedhu obbo Turaa addes malee gabaabamatti wanti jechuu barbaadu isin amma kallattiidhaan maatii keessan waliin kutaa qorannoo seentanii hin qoratamtu ergasiitii gara dhimma isaatti deemna jechuudha. Kanaaf hubannaa gorsan isiniif kennirraa akka waa hubattan abdiin qaba. Isin gonkumaa mana keessattis hawaasa keessattis yaaddoodhaan shororkaa'ummaadhaan dhiphachuu hin qabdanii maatii keessan ijoollee keessaniifis yaaduu qabdu. Yeroo isin mana keessatti amma kana dhiphattan amma kana wal loltan amma kana siree gargar baafattan ijoollee keessan dhiphachuu danda'u. Sammuu daa'immanis eeguu danda'u qabdu. Dursitanii isin mallattoo dhukkuba kanaa gorsa miidiyaadhaan ogeessaan dhaga'uu itti fayyadamu. Mallattoon kun yoo mul'ate asittamaan gara mana yaalaa deemnee mallattoo kana kanatu nurratti mul'ate jennee ogeessotaaf daddabnee maal gochuu qabna ibsuu qabna. Kanarraa kanatti dhiphachuudhaan yaadduudhaan wal dhiphistanii jireenya akkasii jiraachuu hin qabdan. Manni keenya keenya argatu. Amma harmoota na ajjeesuuf kan leenca hojjeta. Maali amma waan ishee eebbisuutti daa'imuma koorra yoo mooxinnoo ta'u turte maal anaaf wanni dhabiti anoo waan isin jettanis wanta didu qabu. Isinin qaqqaba beenaagaa galli dandubaa leekiwwan gaafadha akkasuma. Maal rakkoo jira addes malee? Ilaalee dokteerii koo waan isin gaafadha. Amma fageenya sana meetirii lamaadhaan walirraa fagaataa jiran. Amma wanta tokko wanti meetirii lama irratti rakkoomu amma namichi manatti deebinaani wal lolla. Akka waa'ee meetirii san lamaa sanaas yeroo gaddusi fagaannee mamoo. Baay'ee gaariidha addes malee gaaffii bareedaa kaastee. Inni kun maal sitti fakkaate? Meetira lama gaafa jennu. Meetira lamarra ciibnaa nyaannaa dhugnaa lamoo leeber kana jechuu miti. Maatiin tokko of eeggatu baay'ee gaariidha gaaffii kee bareedaa hawaasni keenya kana hubachuu qaba. Meetirii lama gaafa jennu maatiin wala manaa wajjin jiraataa bahuuf galuu olii beekaa of eeggannoo godhatanaan meetirii lama jechuun barbaachisummaa gaafa wanti itti dabalee isin ibsuu barbaadu meetirii lama gaafa jennu namoota baay'ee keessa dhaabanna yoo ta'e bakkeewwan adda addaa nama wajjin gaafa teenyu meetira lamaaf isaan eeggannee dhaabbachuu taa'uu akka qabnudha malee mana keessatti yookiin siree irratti abbaa mana faati manaa meetira lama irraa fagaatanii rafu jechuun hawaasa keenyaaf kun abjuu guyyaadha. Gaaffii biraa qabdaa abdisuma? Gaaffiin biraa yoon badaa yaadu waa mari'attanii turiisi warra ogeessi fayyaa deemanillee egaa gurri waan dhaga'ee gammadaleeni. Yaaddasuma baay'ee gaariidha gaaffii bareedaa kaasa. Dhukkubi kun ammaaf akka addunyaatti hin bada jedhamee abdiidhaan eegama garuu maasitti fakkaate addasi malee. Dhukkubni kun kan badu tokko gorsa ogeessaan miidiyaan darbu kana yoo godhe dhukkuba kana balleessuu dandeenya. Of eeggannoo yoo goone qulqullina keenya yoo eegganne fageenya keenya yoo eegganne dhukkuba kana balleessuu dandeenya. Amma danda'ametti addunyaan keenyas rafee bulaa hin jiru. Beektonni keenya dhibee kanaaf du'aa barbaadaa jiru. Akkasumallee rabbillee nu gargaara. Rabbis dhukkuba hamaa kana nurraa kaasuu danda'a. Kanaaf haala kanaan akka hubachuu abdiin qaba. Qophii diraamaa isiniif dhiyaate irratti akka gammaddan akka barumsa gaarii argattan abdii guddaa qaba.
Egaan daawwattoota keenya torbee qophii biroon haga walitti deebinutti torbee nagaa torbee jaalalaa fi fayyaa isiniif haa ta'u jecha qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture Andree Yoosef jedhama. Nagaatti.